Ashama akkam jirtan daawwattoota keenya jaalatamoo kanneen fagoof dhihorraa furguggee torbaanii hordofuuf nu eegaa jirtan martinuu nageenya keenya ulfinaaf kabajaa bakka jirtan maratti qilleensarraan isin haa ga'u. Kun torbaanitti guyyaa tokko kan isin bira ga'u furguggee torbaanitti qopheessan sagantaa kanaan Badrii Yusufi haga xumura sagantaa keenyatti akka nu faana turtan ammas irra deebi'uun kabajaan isin afeerra. Impaayirri Itoophiyaa shiraa fi sobni keessatti goobee mootota dhufaa dabraniin bulaa turte. Biyyi humnaan gateettii uummattoota Itoophiyaa irratti ijaaramte. Itoophiyaan mirgi dhala namaa kan keessatti hin kabajamnee fi sarbamiinsi mirgoota namoomaa keessatti cabaa turee jira. Itoophiyaan qabeenya Oromiyaatiin dhaabbatte uummata Oromoo diinoonfatuun ilmaan ishii nyaataa as geesse. Jijjiiramni yeroo garagaratti qabsoo uummattootaan dhufus gantoota fi iftultotaan osoo galman gayin fashalaa ture. Bara 1974 keessa dargiin waadaa galee ganuudhaan lammiilee miidhe. Bara 1991 kufaatii sirna abbaa irree dargiin booda EPRDF TPLF olaantummaadhaan hoogganaa ture. Aadaa bulchiinsa sirnoota durii hordofuudhaan sirni dimokiraasii fi walqixxummaa lammiilee akka laaffatuu fi akka fashaluuf sababa ta'ee ture. Bara 2018 keessas haala wal fakkaatuun biltsiginnaan gara aangoo dhufte. Injifannoo uummanni Oromoo adda durummaadhaan wareegama ulfaataa ilmaan isaa kumaantama itti dhabee butuudhaan xurree sirnoota durii hordofuun abdii biyyattiin gara dimokiraasii haqatti tarkaanfatuuf qabdu dukkaneesse. Sirnoonni Itoophiyaa dabranis ta'ee inni amma taayitarra jiru biltsiginnaan amaloota wal fakkaatan baay'ee qabu. Paartiilee mormitoota ummata biratti dhageettii qaban dhiibuun filannoo fakkeessi kan haqaaf bilisan ta'in adeemsisuun aangoo isaa labsate. Mootummaan Itoophiyaa humna waraanaa fi tikaatiin umrii isaa eeggatu gochaalee seenan hin daganne lammiilee irratti hojjetee jira. Murni arraata qaraa biltsiginnaan yeroo gara aangootti dhufu waadaan dhugoomsine baay'ee lammiilee Itoophiyaa fi hawaasa addunyaatiif galee ture. Lammiileen Itoophiyaa addatti uummanni Oromoo miidhamee fi dheebuu bilisummaa qabu arraata sobaa muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad dubbataniin dagamee jira. Muummichi ministeera Abiy Ahmad mootummaa Itoophiyaa waliin nama dhiiga uummata Oromoof saboota kaanii dhangalaasee fi lubbuu lammiilee hedduu balleessee ta'uunsaa osumaa beekamu. Garuu ilma abbaa gadaa xumura injifannoo danbalii qabsoo warraaysa uummata Oromootti dabalame hankaleessarraa baratee ilaalcha sirnoonni Itoophiyaa uummata Oromoof qaban ni jijjiira jedhamee amaname. Hanga filannoo haqa qabeessattis Itoophiyaa akka bulchaniif abdiin irra kaayame. Filannoo dabarsuunis ergaa paartiilee siyaasaa hararraa qulqulleesseen booda kophaa isaa dorgomee mootummaa ta'uu labsate. Uummanni jijjiiramni biyyattii keessatti yeroo sadii dhufe isa gane kun injifannoon isaa jalaa mulqabuudhaan gochaalee kaleessarraa baratuu hanqatte humna waraanaa fi tikaa miidiyaalee manneen murtii fi paarlamaa ifa harkaa qabu akka meeshatti itti fayyadamuun shira siyaasaa humnoota kaleessaa dhabamsiise itti fufsiise. Biltsiginnaan akkuma sirnoota dabran ilaalcha siyaasatiin namoota hedduu galaafate. Kaanis maqaa shororkeessaa itti moggaasuun gabatee haleellaa shaakala siyaasaa godhate. Biltsiginnaan Itoophiyaan qabeenya fi ilmaan Oromoo nyaatuu malee soorteen hin beekne ilmaan Oromoo miliyoonotaan lakkaaman baratanii biyya abbaa isaan irratti hojjetanii jiraatuuf baay'ee rakkatanii jiru. Impaayiratti fedhiif dantaa saba tokko leellistuu fi dagaaksitu Itoophiyaan sababa sirnoonni irra deddeebiin gantummaa raawwataniif nagayaaf tasgabbii dhabdee lolaa fi jeequmsa siyaasaa beela fi kufaatii diinagdee keessa gangalachaa jirti. Muummichi ministeera Dr. Abiy Ahmad warraaysa lubbuu ilmaan Oromoo kuma hedduu galaafateen gara aangootti dhufan amala Itoophiyaa miila sakaalee kana jijjiiree biyyattii jeequmsa siyaasaa fi beela keessaa baasuun gara sirna dimokiraasii fi guddina diinagdeetti tarkaanfachiisa jedhamee eegamus inumaa daranuu hokkora hiikuun rakkisaa ta'e keessa biyyattii buuse. Humnoonni siyaasaa jajjaboon dhimma biyyaa irratti yaadrimee qaban imaammata guddina biyyattiif bu'a qabeessaa ta'an akkan gumaachineef irratti duule. Humnoonni garii yaada tokko qabaachuu dhabuu akka carratti itti fayyadame rakkoo bara baraaf biyyattii afeere.
sirnoonni Itoophiyaa dabareen masaraa Minilik seenan humnoota siyaasaa addatti kan Oromoo dhiibuun qooda biyyaalessaa keessaa moggeessuu qofa osoo hin taane akka farreen nageenya fi diina biyya diigutti fudhatuudhaan seera heera mootummaa keessa hin jirre irratti baasuun haleelu. Uummata Oromoo warraaqsa finiinaa adeemsisuun gara aangootti isaan fidees dagatanii xiyyaa eenyummaa isaa dhabamsiisuu fi qabsoo isaa if duuba deebisu aggaammate. Kun ammoo uummata Oromoo fi lammiilee biyyattii jijjiirama bu'uuraaf dheebotan mufachiise. Gaaffiilee bu'uuraa uummanni Oromoo sirni isaa akka deebisuuf eegaa ture moggatti dhiisuun ummata Oromoo humnaan bituuf iccitii dhokataa ifatti baasuun duula eegale. Sirni biltsiginnaa addatti gaaffii belbeltuu dhimma afaan Oromoo guduunfanii kaayuun afaan saba wayyabaa Oromoo boolla kaleessaa alagaan qoteefitti awwaaluuf mallattoo agarsiisan. Afaan Amaaraa lammiileen barootaaf ittiin dhiitamaa turan Oromiyaa keessatti kutaa tokkorraa kaasee akka baratamu yaada laatan muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmad. Dhimma kanas nama raawwachiisuuf Dr. Birhaanuu Naggaa ministeera barnootaa godhuun muuddatan. Birhaanuu Naggaa namoota jibba afaan Oromoo qabanii fi Oromiyaan maqaan jedhamu kun kaartarraa akka haqamu kanneen hawwan keessaa nama tokko akka ta'e beekamaadha. Eenyummaa uummata Oromoo dhabamsiisuu fi kaayyoo isaa masheessuuf jecha duula hamaa banuun miidhaalee adda addaa dhaqqabsiisaa turee jira. Paartiin Biltsiginnaa sirni biltsiginnaa muummichi ministeera Abiyyi Ahmad hoogganan aadaa sirnoota dur deebisuun kan wal fakkaatu yeroo ta'u keessattuu humnoota siyaasaa Oromoo if jalaa haxaayuun finxaaleeyyii Amaaraa Itoophiyaa guddoo duritti deebisna jedhanii abjootan if cinaa hiriirse. Kun ammoo uummata Oromoo dammaysee sirna isarratti qeerroon kaleessa mormii jabaan TPLF qe'eessatti galche qawwee fudhatee akka Abiyyi loluuf dirqe. Kana malees hammeenyi mootummaa gara abbaa irrummatti jijjiirame kun humnoota duraan faallaa turanis walitti fiduudhaan walitti firoomse. Keessattuu waraana bilisummaa Oromoof TPLF galmee tokko jalatti himatuun sirna muummicha ministeera Abiyyi Ahmad balaa biraatiif sirna isaanii saaxile. Sobaa fi shirri Itoophiyaa keessatti dagaage miidhaa lubbuu namaa fi qabeenya geessisee jira. Guddina diinagdee biyyattiis kuffise. Humnoonni silaa biyyaalessaaf hojjetuu malan meeshaa mootummaa ta'uudhaan sirna mootummaa Abiyyi Ahmad tajaajiluuf hidhatanii ka'uun ammoo madda rakkoo dhalate daranuu kan hammeesse. Muummichi ministeera Abiyyi Ahmad raayyaan ittisa biyyaa kan paartii biyya bulchuu miti jedhanii turanis garuu raayyaan ittisa biyyaa akkuma kaleessaa meeshaa mootummaa ta'ee arras kanneen ilaalcha siyaasaa addaa qaban adamsee ajjeesuu fi hidhuu hojii isaa guyyaa godhate. Wirtuuleen haqaa fi silaa sagalee uummataa qixa dhageessisuuf dirqama qaban miidiyaaleen mootummaaf arraata ta'an keessattuu kanneen afaan Amaaraa dubbatan sobaa fi shira mootummaan dubbatu qofaa muudanii urgeessanii dhiheessuun lammiileen biyyattii odeeffannoo dhugaa akka hin argannee fi olola mootummaa qofa akka caqasan danqaa ta'uun cinatti kanneen sagaleen qabne daran ukkaamse. Manneen murtii biyyattiitis mootummaaf looguun haqni akka dhabamu taasise. Biyya olaantummaan seeraa keessattiin kabajamne keessatti waa'ee nageenya fi guddina diinagdee yaaduun rakkisaadha. Paarlamaan Itoophiyaa akkuma kaleessaa nama tokkoon bulu murtiilee dabaa dabarsuudhaan qoodamiinsi siyaasaa akka dhalatuuf sababa ta'uun wal amantaan durumaanuu gaaffii jala jiru daran akka hammaatu taasise. Humnoonni TPLF fi waraana bilisummaa Oromoo mootummaan galmee tokko jalatti isaan himate sirna biltsiginnaa gamtaan folqolchuuf tumsa uummatanii jiru. Kana malees humnoota mootummaa Itoophiyaa afaan qawweetiin loluuf fedhii qaban waliin gamtooma tolfatanii jiru. Addatti waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF humnoota waraanaa jabaa kanneen qaban yeroo ta'u yeroo ammaatis kaaba Itoophiyaa keessatti mootummaa dhiibuun magaalota hedduu to'annoo isaanii jala galchanii jiru. TDF erga naannolee Amaaraa fi Afaar keessatti mootummaa Itoophiyaa waraanuu eegalee ji'oota afran dabran kana keessa haleellaa adeemsisee kanaan magaalota naannoo Amaaraa tarsimootaan hedduu to'annoo isaa jala galche. Miseensota humnoota mootummaa hedduu ajjeesuu fi booji'uun injifannoo galmeessaa deeme. Gareen kun meeshaalee ammayyaa humnoota kumaantamaan lakkaaman ajjeese fi madeesse akkasuma booji'e irraa hiikkateenis mootummaa Itoophiyaa irratti haleellaa adeemsisaa jiru jabeessee jira. Magaalota jajjaboo Daseef Kombolchaa dabalatee naannolee hedduu to'annoo isaa jala kan galche gareen TDF godina addaa saba Oromoo Walloo keessattis waraana bilisummaa Oromoo waliin qaaman wal arguudhaan magaalota gurguddoo hedduu to'annoo isaanii jala galchanii jiru.
Keessattuu magaalota akka Kamisee, Baatee, Sanbatee, Haxaayee akkasuma kanneen biraa to'achuun injifannoo hamilee mootummaa buusee fi deeggartoota isaanii onnachiise baay'ee galmeessaa deeman waraanni bilisummaa Oromoo fi TDF. Mootummaan Itoophiyaa ammoo lammiilee biyyattii kuma hedduu ta'an dirqamaan adda waraanatti hiriirsus humnoota kana if duuba deebisuu hin dandeenye. Waraana lafootiin kan injifatamaa jiru sirni biltsiginnaa humna qilleensaa gargaaramuudhaan haleellaa qilleensaa adeemsiseen miidhaalee geessisee jira. Garuu naannolee Tigraay fi Amaaraa akkasuma godina addaa saba Oromoo keessatti haleellaa adeemsiseen kan miidhame humnoota isa lolan osoo hin taane caalatti ummata nagaati kan lubbuu galaafate. Mootummaan Itoophiyaa karaa miidiyaalee arraata isaa ta'aniin gareelee shororkeessitoota kanneen barbadeesse jechuun kan himate yeroo ta'u garuu miidhaalee lammiilee nagaa irratti raawwatame hin dubbatu. Garuu faallaa kanaa qabatamaan finciltoonni injifannoo galmeessuu isaanii fi magaalota hedduu to'annoo isaanii jala galchuu hojiidhaan mirkaneessaa deemu. Addatti waraanni bilisummaa Oromoo bara EPRDF biyya bulchaa ture qabsoo mirga abbaa biyyummaa ummata Oromoof falmii hadhooytuu adeemsisaa ture galmee shororkeessaan himatamuun ammas dhugummaa kaniif keessaan qabne akka tahe beekamaadha. Kun ta'e jamee waltajjii siyaasarraa humnoota siyaasaa Oromoo fageessuuf diraamaa siyaasaa hojjetame jiru rogeeyyoonni hedduun. Mootummoonni Itoophiyaa dhufaa dabran hayyoota fi sabboontota Oromoo akkasuma humnoota siyaasaa Oromoo dantaaf fedhiin ummata Oromoo osoo hin sharafamin wabii ta'uu danda'an diinonfatanii irratti duuluun dhabamsiisuuf carraaqu. Garuu yeroo ammaa waraanni bilisummaa Oromoof TPLF walii galuun sirna Abiyyi Ahmad hundeen buqqisuuf naannoo Amaaraa keessatti injifannoo kan galmeessaa jiran yeroo ta'u addatti magaalaa Millee jedhamtu tan naannoo Afaar keessatti argamtu furtuu daandii itoo Jabuutii taate qabachuuf tibbana lola cimarra jiru humnoonni kanneen waraanni Itoophiyaa fi humnoonni naannolee isa deeggaruuf bobbaafaman akkasuma humnoonni naannoo Afaar waliin ta'uudhaan waraana bilisummaa Oromoo fi TPLF ittisuuf rakkatanii jiru. Akka gabaasaa maddeenitti TPLF magaalaa Millee qabachuun hulaa gargaarsaa namoomaa saaqachuuf aarsaa guddaa baasurratti argama. Magaalaan Millee magaalaa daandii guddichaa Jabuutii fi Finfinnee wal qunnamsiisurratti argamti. Humnoonni waraana bilisummaa Oromoo fi TDF magaalaa tana yoo qabatan injifannoo olaanaa galmeessuu isaanii mirkaneessuuf jiru. To'atamuun magaalaa Millee ammoo kufaatii mootummaaf mallattoo guddaadha jedhu namoonni siyaasaa Itoophiyaatiin xalaa jiran. Humnoonni mootummaan bobbaase ammoo cabuu isaaniif ragaa guddaadha. Waliigaltee gareelee waraana bilisummaa Oromoof TDF jidduutti ta'e kana Oromoonni garii ija shakkiitiin kan ilaalan yeroo ta'u amalaa fi gochaalee TPLF kaleessa yaadachuun sodaa isaanii ibsaa jiru. Gariin ammoo TPLF toobatee jira bakka kaleessatti deebi'uuf qormaata kaleessa isa mudaterraa waa hubatee jira jechuudhaan tumsaa waraanni bilisummaa Oromoo fi TPLF irra gaan kana akka tarsimoo qabsootti ibsu. Aangawoonni TPLF Finfinnee qabatanii teessuma kaleessa irratti deebi'uuf fedhii fi akeeka tokkollee akka hin qabne ibsaa jiru. Tumsaa dhiheenya kana tolfame keessattis sirna Abiyyi Ahmad kuffisuuf waliigaluu ibsanii san booda ammoo mootummaa coomsaa hundeessuun dhimma hegeree biyyatti irratti mariin hunda hirmaachise akka qophaa'uuf ibsu. TPLF hawaasni idil addunyaa qaamoleen wal waraanaa jiran haal duree tokko malee dhukaasa dhaabanii akka mari'atan irra deddeebiin gaafatanis garuu hin milkooyne. Ameerikaan ammoo hoggantoota Itoophiyaa fi qondaaltota waraanaa Eertiraa lola Tigraay keessaa qooda qaban je'ee shakku irra qoqqobbii kaa'uun isaatis ni beekama. Lola Itoophiyaa keessatti belbelee jiruun lammiileen kuma hedduu ta'an qeef qabeenya isaan irraa buqqa'uun gargaarsa namoomaa eeggatuuf dirqamanii jiru. Liibiyaan erga fincila ummata bara 2011 keessa dhoohuun hoogganaa biyyattii Muammar al-Qadaafi lubbuu galaafatee as boqonnaa dhabuun ganna 10f raafama siyaasaa keessa gangalachaa jirti. Qadaafi booda garee finciltoota Jeneraal Khaliif Haftariin hoogganamuu fi mootummaa addunyaa biraa beekamtii qabu jidduutti wal waraansi adeemsifamuun lubbuu lammiilee hedduu galaafatee biyyattis hokkora barbaachisne keessa galche.
Koloneel Gaadaafiin bara 1969 hanga bara 2011tti Liibiyaa bulchanii jiru. Namni jabaa Arabaa fi Afrikaa jedhamee leellifamaa ture Gaadaafiin mormii uummataa humna waraanaa neetoon qilleensarraan deeggarameen onkololeessa 20 bara 2011 finciltootaan ajjeefamuun isaanii kan yaadatamu. Muammar al-Gaadaafi uummata Liibiyaa biratti jaalatamaa jedhamuun baroota faarfamaa turanis mormii ummata biyyoota Arabaa keessatti dhohee gara biyya isaaniitti tarkaanfateen nyaatamanii jiru. Waxabajjii 7 bara 1942 keessa Liibiyaa magaalaa Sirtee jedhamtutti kan dhalatan Gaadaafiin ijoollota 3 horanii jiru. Mutasim Gaadaafi, Sayfal Islaam Gaadaafi, Aishaa Gaadaafi ijoollota isaaniiti. Mutasim bara 2011 keessa kan ajjeefame yeroo ta'u Sayfal Islaam ammoo arras lubbuun jira. Oduun Liibiyaarraa dhiyeenya kana dhagamte ammoo ilmi hoogganaa Liibiyaa duraanii Muammar al-Gaadaafi Sayfal Islaam bakka abbaa isaaniitti deebi'uuf filannoo dhufaa jirurraa qooda fudhachuudhaaf galmaa'uu isaaniiti. Filannoo muddee 24 bara 2021 Liibiyaatti taasifamuuf jiru haqa qabeessummaan isaa shakkii keessa jiraatus qaadhimamtoota filannoo pirezidaantummaaf galmaan keessatti ilmi Gaadaafi Sayfal Islaam xalayaa filannoo mallatteessan kan agarsiisu. Suuraa fi viidiyoolee marsaalee hawaasummaa irratti faca'an keessattis isaanii mallatteessan mul'atanii jiru. Lammiileen Liibiyaa bulchiinsa Gaadaafi akka abbaa irreetti ibsan ilma geggeessaa biyyaa ture Gaadaafi Sayfal Islaam gammachuun simatuun gaaffii jabduudha. Sayfal Islaam yeroo duula filannoodhaaf mallatteessan ayata quraanaa keessaa qara'uudhaan nuufi ummata keenya jidduutti dhugaa murteessii jechuudhaan kadhatan. Dabaluunis warreen hin amanne isa jibbanillee rabbiin akeeka isaaf jiraataadha jee Sayfal Islaam. ولو كره الكافرون. Sayfal Islaam bifti isaa gara manguddummaatti kan geeddarame yeroo ta'u aadaa ummata Liibiyaa uffatuudhaan areenni isaatis dheeratee mul'ate. Sayfal Islaam erga abbaan isaanii haala suukanneessan ajjeefamanii booda hidhattootaan kan to'ataman yeroo ta'u ganna 6 mana hidhaa keessa turanii jiru. Murtiin du'aa kan irratti murtaa yeroo ta'u garuu murtiin kun boodarra ni jijjiirame. Ammas taanaan ilmi Muammar Gaadaafi filannoo irratti hirmaatuuf galmaa'an kun mana murtii yakkaa idil addunyaa ICC'n barbaadamaa jiru. Kunis bara abbaan isaanii aangorra turetti yakka biyyattii keessatti dalagame keessaa qooda qabda kan jiruuni. Garuu inni yakki isaan ittiin na himatan kan siyaasaaf qophaa'e jechuun waakkatu. Sayfal Islaam ergaa jalqabaa bara 2021 kana keessa New York Times waliin gaafiif deebii mana isaanii magaalaa Zintaan keessatti taa'ee godhee as waltajjii garagaraa irratti ummata keessatti mul'atee jira. Abbaan isaanii Gaadaafiin bara ijoollummaa isaanirraa kaasee Sayfal Islaam baay'ee jaalatu jedhama. Yeroo biyya keessa fi alatti imalanis bobbaa jalatti qabatanii xiyyaara fi konkolaatanis waliin imalaa akka turantu himama. Dhimma kanarratti namoonni garagaraa yaada wal faallaa kennaa jiru. Amiraa Fataala BBC monitoringra Sayfal Islaam yaadota garagaraa qooduun gara Liibiyaatti deebi'an jechuun ibsan ta'us Liibiyaa hoogganuuf deebi'uun isaanii naraajee jechuudhaan dinqisiifatan. Gulaalaa BBC jiddugala bayaa kan ta'an Sebaastiyaan Ushaar ammoo Sayfal Islaam pirezidaantii Liibiyaa ta'anii mo'achuuf madaan ammallee hin fayyine jedhan. Kanaaf adeemsa filannoo durumaanuu rakkina qabu caalatti hammeessaa jechuun sodaa qaban ibsanii jiru. Liibiyaan humnoota lixaa fi baha biyyattii keessatti sababa aangoof wal waraanaa jiraniin yaaddoo keessa jirti. Garuu mootummaa yerootiin bulaa jirti. Waldhibdeen hoogganaa finciltoota Jeneraal Khalifa Haftarii fi mootummaa dhaabbata mootummoota gamtoomanirraa beekamtii qabu jidduutti jiru adeemsa filannoo sodaa keessa buusee jira jedhama. Liibiyaan humnoota ilaalcha siyaasaa garagaraa qaban filannoof dorgomuuf galmaan kana akkamitti simattiin gaaffii cimtuudha. Kanas yerootu deebisa. Tole daawwattoota keenya kanarraaf jennee hanganuma waan daawwattaniif ulfaadhaa. An Badrii Yuusufii qophii biraatiin torbaa walitti deebina yoo Rabbi jee hangasittuu nageetti.